dubbiintu wanni ulfaatti na fakkaate mee yeroodhaaf kararraa maqee akkan sin jedhu. Akkuma ta'e TV jedhini dhuma asummaan yoo ta'e jaarsa ta'e dooradhu jedhani kanamaati nabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu wardoota keenya akka jirtan baga jiratan kun ogaa walidda chaane gaa arrahoo maaliin nu dhuftee maal qabatee nu dhuftee jechuun keessan oolamu gaa eessa badde jechuun keessan illee oolamu gaa dhiifama gaa wanni isin raabateef gaa wardoota keenya waan wantoota tokko sirreessuu fi akkasiin isin jedha gaa arrahoo wanni qabadde isin dhufee waan addaatiin qabadde isin dhufee gaa duraan gaa haasaa fi waan addaa kana kanaan isin dhiyaadha ture har'ammootu waan ajaa'ibaatiin qabadde isin dhufee. Sorry Ismail yoo fayyadtan taate gaa har'a pirankii ajaa'ibaa tokko pirankii badaa tokkoon hajji irratti dalaguudhaaf akkasitti gaa pirankii san qabadde isin dhufe gaa hordoftoota keenya kanaafuu gaa hajji irratti pirankiin akkamii pirankii maalitii jettanii na gaafachuun keessan oolamu gaa micoo itti roorrise jira akka ajaa'iba kanaa itti roorrise micoo miidhaa jira jedhanii warri isaanii firri isaanii dhufanii na bira jiranii sanii fi si barbaadu jiran jedheetiin anamma isaan biraa gadi baheetiin inni sitti bilbilee anaafati immoo waliin nyaannee dhuunfee mooti sitti cal'isuu hin qabu jedheetiin inni waan akkasii kanan jedhaanii kanaaf egaa hajji na bira hin jiru hajji bilbilaan irra dalagaa warroota keenya egaa hajjiin hin aaraa fi hin aaraa waan innaan jedhu deebisaa innaa deebisu immoo waliin laallagaa inshaallah ni milkaa'u hin beekne egaa piraankiin kun yeroo hedduu pirankii kana hedduun dalagu piraankiin kun naaf milkaa'u hin beekne mee inshaallah egaa ni milkaa'eetiin abdadha waan innaan jedhu gaa yoo na arrabsillee gaa arraba sanillee qeebalee tuma fudhadha kanaaf warroota keenya wajjin turaa isin jedha gaa kunooti hajji irratti bilbilaara. Bilbilittiin jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Akkam jirta Haji? Nagu maami? Alhamdulillah. Fayyaa alhamdulillah. Akkami maa sagaleen kee dhagahu baay'ee? Laa dhagahamaa nama jiraatu. Haya akkam ree dhagaa? Dhagaa wallah. Jiruun maal fakkaatti achumaan baddee biree obboleessi? Hin baddee sin jedhe. Laan baddee nama jira malee. Hayyee jiruun maal fakkaatti? Bareedduudha. Akkasii Haji mee waan sitti himuu barbaade? Maal natti himta? Maal dhageegaa nolliniiti maal? Dura maali jedhitu mana obsaan na dhaggeeffadhu. Eegaa maal natti himtaa jechuun si gaafatu jira malee mormuu yoo dubbiyyuu dhabee mormatu. Barkanaas sin jedhaate dhiyoo kana beektaa xiqqoo waa namoota na bira jira. Namni maali? Hin beeku biyyaa dhufne naan jedhanii beektaa? Biyyaa dhufne akka waan fira faayootii naan jedhanii. Akkasii micoo dhiyoo kana biraankii dhiyoo kana irra gadhiiftu tokko sallaalanii akkasitti micoo ajjeesuuf deemu micoo itti roorrise jedhanii waan akkana naan jedhanii. Sani immoo ono as na bira jiran beektaan isaan biraa gabbeetiin gaa si jechuun anaati nyaata dhugee waliin qabnaati amtuun tante hin barbaadu waan ta'eef. Innaa akkasitti uummanni waan laaftuudhaaf hin deemuuti ani hin beeku waan isaan deemanii fi mana isaa nu garsiiftan malee sillee immoo yuutuub irratti argine saayiba isaati yaatillee naan jedhanii akkasii na gaafatanii lakki ani jiran waan akkasitti an hajjiin narraa fagoodhaa waliin beeynu iddoo walitti dhiyeenya hin qabnu jedheeni. Dhagaa jirtaa? Akkasitti akkas naan jedhaniiti akkam Haji dubbiintu wanni ulfaatti na fakkaate mee yeroodhaaf kararraa maqee akkan sin jedhu. Maal abboo kitaanii akkama qabaree amma isaan maal barbaadan walumaa galatti dubbiin amma wanni isaan barbaadan maali jirra? Ani isaan maal narraa barbaadanii isaan si barbaadaniiti ani ofirraa mormadde ani baay'ee hin beeku walitti dhiyeenya hin qabnu jedheeni.
isaan hajji mana isaan nu garsiiftu maal jedhani mana isaan hin beeku jedhan akkuma duran qilleensarra laaltanii argitanitti akkasuma barbaadadha argadha jedheenani والله إن بيكون وأنا متلافت في ندم واني دبا في دبا مسيفنا يعني وكان كبسيفنا وكان مو نبيني والله نقرتمي وان سانجت دي مني أنا كان نقرو كان دون الفاتيتين سنيجت سيبل بلين قبيتي ما يتي micayo rorisa era micayo ti rorisa era micayo fuudheetiin yoo fuudhee akka jaartitti bulfatu jedhanii wanni tumaa oolu fi maali jedhaniin beekon egaa akkasuma naaf fakkaate yaadi isaanii. Maali isaanii haadha moo abbaadha? Haadhaaf abbaanu dubartii gargeerumtee kaatee booda waan akka irraan qabani. Ani beeku ani fira waan eessuma isiitti na fakkaate eessuma isiiti. Afaan illee baay'een beeku beekta afaan araba kana baay'eedduun beeku haaraa dhufee biyyaa dhufee akkasii ani eessuma ishiiti eessuma fa'ootii naan jedhe duubati eessuma ta'u kan kee maaliif beekan jedhanii akkasitti ani eessuma isiiti innaa shanyii hunda natti hime akkasiiti mee ati maal jettaree kana jechuun gaa sii jechuun anaati yoo rakkoon takka walirra geesse gaa rakkoon takka osirra geesse wayi nullee hin dhiistu. Yaa kii rakkoon nu wayi tan jiru beekta. Ijoollee jetti yoo taate. Bakka hin jiru mana keenya itti garsiisa kaje. Ani maaltu nan ga'es garsaree jechuun aniif waa akkas hin garsiise akkana agarsiifnee osoo bilbilee. No saniifi miti yaa. Nama akkana yaadi naaf jedhu kana arguu barbaada beekta. Isuma tanuu bakka jiru yeroo kaatee bu'uurumaan naata walii bakka jiru na fiidiyoo kaamoo mana itti garsiisa kaje. Ayyee. Kaamoo maarree daawwatiinaa hin horatu maarree jedhu. Ayyee. Akkuma ta'e TV jedhiin isuma jedhu asummaan yoo ta'e jaartii adda adda horadhu jedhani kana maatiin nabu. Ani beekuun micoo fuudhee sodda nus soddoma gaayanii micoo akka namaan bulfatu micoo tumaata olaa jedhanii gaanii. Jara nagaa waa'ee bultii namaa keessa isin naquuti maaliif waan akkana haasoftan jennaan isii duutu dhiifnee laallu hojii dhoobamna malee jedhanii. Hojii dhoobamuu beekan kooddaa hin gamaali sanawwanni isin dhaqu hin jiru yaadii waan hin taane keessa hin hayo kuusaa jira baay'ee yoo kadhataan yoo didan ammoo. Yoo didan ammoo. Laala ati harmuima laale. Dubbii xiqqoo dubbii wayii qaba jechuu dubbii xiqqoo takka qabarre jechuurra hojii xiqqoo takka qaba jechuutu caala. Ati yeroodhaaf odoo karra mayte achi kee dhugaa akka laafutti hin deemte uummanni akka laafu hin deemu. Yaa akii wanni karaa bakka hin jiru bakka jiru sin dhufaa bakka jarjiiran dhufaa jiru. Karaa wanni ogummaa. An karaa wanni bakka hin jiru bakka isaan jiranatti anan dhagaa bakka sanatti namni akkana jiru kana laala. Awajini kana sinjaaladhuuti akka ati rakkoo keessa hin fedhuuti mee wanni godhate ilmuhimati itti yaadimee xiqqoo. Yaa ati rakkoo an keessa jiru rakkoo wayituu rakkoo keessa jiru ati naaf yaadi. Maal taate ajjii bara anaa miti inni kana kasin jechuu jira naannoo lolaa jirta maal na yaadin hoggaattu baran jechuun namni waliin nyaatee dhugu tokko dhiiga kiyyaate obboleessi kiyyaanii badiin akkasirra gattu hin fedhooni. Haadhaaf abbarra kettaan hin jiru garee eessuma jechuun lee eessuma jechuun bare haadha harma hin qabne jedhanii miree. Nakka obboleessi kiyyaa nama kasanii fedhuun wingin beekta. Adamma walumaa galatti na arguu barbaadatu garuu kiyya fiduu. Yoo ammoo dandeette bakka isaan jiran naddarlee ala gahee hojjaa rakkoon. Ani maal godhaa jiru faree maalaan wayii si wanni jedhamu maaltu akkuma si barbaadu dhufaniini akkuma qilleensana si arganii asayyaman kana seenan egaa akkasumas si argatan malee maaltu dhangee miti ani dubbii namaa keessa seenuun fedhu. Haala takka rakkoon qabu waa takka ati kun si achi jara wajjin waa kenna.
ما إنتي كل شيء هون كنا waan dhufe walumaan qoodamnati almuhima zooti kishu ka yeroodha fullee taatu akkuma sin jedhe dubbii xiqqoo takka qabarra hojii xiqqoo takka jechuutu caala yeroodha osoo xiqqishuma wanni jettee dubbii tan adda baafatte irra si hooyyaa akkas jedha garuu ani sitti kijibuu fi miti bara ammaa biraa gabbeetan akkas wanni jedhe namaan na fidaanillee unoo kunillee yuutubii dalagaa kunu beekuun oolu jedhanii natti fidanii Adam mayani ini berbeda menjual. namni barbaadamaa jiru si. Kalau apa ni mana tu terjadi macam tu lah. Ha? Ani berbeda menjual saya ni adi mana tu rasa ni deh. Jecha maal wanni sodaadheen jiru ta'an bara odoo sodaadhee wanni jedhuti sanumaaf si bilbilee malee anu sodaan taane yookaan deema barbaadadha jechuun danda'an baragaa dubbii dura dafeetuma dura siin ga'uu fi akka atillee yookaan biraa dhorkitus taate akka qophooytufu. Kana aduwwaata kana kali ana biraa deebisa. Jetteere? Allah maashaallah aleek. Maashaallah rabbi si gargaaru gaa. Kana waata ka namni jaartii hamaara namni mirga bullee jiru namni Cuma tak ketupat John Dewan juru ada apa di situ buaya ke runte boda mirga rangka mana boleh ni karena jadi tinggal. Ani jadi ni barang nilai jadi ni jara naga indal tammale ufin futa ligai fedu tu ma fedu ang fedu goda jarti sa ti sinu jarate jala tahu jurti mal tu sindake jadi ni kes jadi ni. Karena umat itu ko mutagalu miti ma iya tu man ni. Akkuma tarrak jedha beektaan maa kana nu harka walitti baanee dhabne. Ati ambartiin jedhee jira yoo wannaa jedhe yookaan mana keetti gatii yookaan akka suuqii kennee kaati hojjetu naa kan godhu. Almuhim gaati atillee saanuma waliin wanni isarraa mormituuf maali naan jedhe mee almuhim ati sitti megaan gama kiyyaa waan wanni jedhu. Ada rakungu. Abshiru mana kungu. Wow Haji. Lugar kasih deh wallahi masyaallah alaik. Namnu mana si. Mani. Prank sih gue deh wallahi. Prank kira. Prank sih gue deh. Prank kita nanti ada tu. Bada nama tu jaga prank nama itu tak tu. Prank sih harga inna wana kana orang dalege oh jadi ti yade ti ni. Prank sih gue deh tiga prank kita tiara. Prank itu bada nama tu jaga bisa ni kira aja dia. Si harga dia. La, wanni maketu confidence ketu wa ena magamachisa. La, ama di prank itu lu suruh kayu deh. Suruh deh mana nama cara bukti dia di nanti ni apa beri you apa mau beri tu beri je nanti. La, osoru gate odo si prangenya wana tu malah itu kora bale boleh sih wai si bil uga miti ti odo uga hote ti. Wallahi ton. Unda huara galasi. Aje umar ko ngomong. Perang kita kita wai na tarte. Nah, garu ada orang badana magrisya gadi sulle gadi ini. Lah, bas atile am tu seramba ne nawasit ada te debi sa de te male barama shanyi balu shanyi mare te jette atile wa shanyi na mana rab sine na to itenjeru. Masyaallah ofegan no mano ni jette atile. Gadu ando ko oso bilang gantir pila sa orang tahu di wajib umur gua wali umur majdu. Entah weh wallahi di mana aku tare. Gati su akka video kan. Ada kungo. Ada kungo. Yalla segala tu ada tiga. Empat. Yalla ya bye. Kuna tiga orang tu tak kinya ga kare jadi ga haji agar tenir tu akka. Masyaallah hari confidence ini wit kabutu bayi nama gamacisa.
بان في ديود في كنا يتشكرر رامك وتي وان في دافيدو منا كيار كيسيسي جري كسي كنا سينو أغرتني كوالي نجري أغرتني أكنا جري كنا كهاجي را يرو جالكباتي فجي فرانكي غوتشو كي يجا كانوا ما يرو جالكباتي دوغا هاجي لي باي كبجانا مجالدو ومن جالدو في نكنا تكلدي كسي نسمجا دغا وردوتو تكينيا فرانكي كنو فرانكين كي يكنا فكادا وردوتو تكينيا نغا ناتوراسنيا anga video براتي ديبو تيماس باي باي